ijoollee keenya biyya Beerot jirtan dura dursoo Rabbi isin haa tiksu. Cufa keessa Rabbi nagahan biyya keessanitti isin haa deebisu. Karaa carraa argattanii biyya san keessa turuu osoo hin taane lolli Yahudaa yookiin Israa'eliin eegalu kophaa waan hin jirreef Israa'el duubaan ummatoota hedduutu hiriiree jira. Lolli kun lola yeroo ammaaf fakkeenya maqaadhaaf kan eegale waa'ee Gazzaatii wal qabata. Kanaaf lolli kun warroonni duubaan hiriiranii kanas lafanii taa'anii eeggataa jiran biyyoota hedduu jira. Warroonni manni biraa jechuun hiriyoonni isaanii hiriyoonni akka Israa'el keessa deemee naasaru lola yeroo dheeraa turuu danda'u tarii. Kanaafuu ijoolleen keenya carraa argattanii biyya san keessaa bahuudhaaf yaala. Yoo gara Itoophiyaa deemuu dadhabdan gara biyya biroo ollaa biyya biroo yoo deemuu kan dandeessan taate carraa argattanii bahuu yaala. Lammaffaa bakka hojii jirtanirraa hin bahinaa. Sa'aatii kana iddoo hojii jirtan gadi dhiiftanii akka hin baane. Waa warri mana isin bira jirtanii sun karaa warra biyyaatu lafa tooftaa beeka waan ta'eef karaa jarri wajjin socho'aa isiniin jedhan wajjin socho'u malee biraa baatanii. Viidiyoo kana gubbaarraa waan dhaggeeffattan hin qabdu jedhee tanani viidiyoo namoota baay'ees fideetoo wanti irraa haasa'uu yookaaniif isinitti mul'isuun barbaanne keessaa maalinni seetan kan isaanii kan waggaa meeqan taateen ta'ee fidanii waan dhufaniif inni kun immoo nama kana namni hundinuu hin beektu jechaadha. Innaa kanaaf obboloota kiyyaa dhugaa jirtu dubbatan isiniin jedha. Yeroo ammaa kana keessaa gara biyyaallee galuu yookaan immoo biyya hin danda'amu yoo ta'e biyya biraatti irree akka dabartanii waan akkasii jedhanii haasa'u. Fakkeenyaaf imbaasiin biyya kana keessa jiru baha biyya kana keessa yoo jedhani kan ijoolleen kun bahuu dandeessu. Garuu isaan immoo callisanii jiru. Wanti kun taateen kun ittuma akka ittiin fuufataanaan ijoolleen amma isaan wajjiniin kan du'anii isaan wajjiniin bakka tokko kan hojii hojjetan jechaadha. Isaan bira kan hojjetanidha jechaadha. Innaa lubbuun namoota isaanii kan darabe amma ammaatti nama 800 ga'ee jira. Kan madaahanii kan baqaashoo miidhamaa ijji isaanii qaroon isaanii kan jaame wanti hunduu kan ta'e. Waan baay'ee na gaddisiise keessaa maalinni seetan dhugaa waaqayyo wallaallee isaanii daa'ima bakka duu nama jallaattu namni gammadu nama kamiyyuu haa ta'u ittiin gammadu jechaadha. Du'aan barbaadeyyuu ta'e akka sagalee waaqayyootti dhorkaadha. Duu nama kamittuu namni gammadu jechaadha. Innaa daa'ima isaanii ijoollee isaanii kana yeroo akkasittiin daa'imni tun duutu ibidda kana keessatti yeroo guba maaloo yaa waaqayyo biyya kanaaf araara fidi. Kana yeroo argitan garaan keessa isin gadda obboloota kiyyaa. Miciyyoon tokko amma Itoophiyaawii keenya ibiddatu na tuqe jetteetti ibiddatu na tuqe naan jette beektu. Itti kan darabatanii jechaadha. Ishii bira hin geenye ibidda santu tuqe hin baate jechaadha. Lubbuu ishii bahee jira. Baay'ee isaanii immoo kan lubbuu isaanii hin baane kan dhokatee jiraachuu danda'u. Maatti beekure warroonni bilbila qaban bilbila qabu warroonni bilbila hin qabne immoo akkam godhure. Innaa obboloota kiyyaa carraa galuu otoo arganne baay'ee gaariidha nuti tola. Otoo gara biyyaa gallee jechaadha. Ijoolleen tokko immoo gara biyya fagoorra baadiyyaa isaarras fagaattanii kan jirtan akkasuma magaalaas ta'ee lafa nagaallee kan jirtan jiraachuu dandeessu. Anam mamtuu na bira hin ga'u akka kiyyaatti na bira hin ga'u garuu immoo na bira hin ga'u jedhee keessi koo nagaa argatu. Sababiin isaa ijoollota kana baay'ee wajjin haasaa oola. Eessa jirtu akkamitti jirtu maa irra jirtu jedheen gaafachaa oola waan ta'eef waan isaan irra jiran ijoollee kana yeroo laalu baay'ee keessi koo na cannaqama siniin jedha. Ibidda kanaan akkasittiin gubachuu sinaa oolchu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf odoo carraa argannee carraa gara biyyaa galuu argame baay'ee gaariidha. Gara biyyaa galuu danda'a jechaadha namni kamiyyuu. Arra lubbuun nama kana qixxee du'uu jechaan beesinitti haa dhaga'amu dhugaa rabbii. Jaarsa jaartii daa'ima boqa wallaallee kana jechaadha. Oggaa akkasittiin ijoolleen kun dhumtu baay'ee tokko gadda guddaadha. Gadda baay'ee namatti dhaga'amu. Kuni gara jabeeyyiidha bakka isaan walirraa hin jedhanii harka waliif hin kennanii yookaan immoo dhiifama warri gareen tokko dhiifama walii godhanii to'arratanii
nagaan akka bu'u barbaadanii otoo dhiifama walii godhanii nagaan bu'ee biyyoonni gurguddatan keessa galanii nagaa buusanii gaariidha. Biyyi kamiyyuu akka nagaa hin buufne fani waasaan hin galle jechaadha. Akkam nagaan haa ta'u biyya kanaaf jedhanii namni dubbate hin jiru waa'ee biyya kanaa hunduu macallisa. Irraa kanaasaan akkas ta'e meeqa du'ee san ta'e kana ta'e bicha nagaan haa ta'u kan jedhu tokkollee hin jiru. Ani maal waanuma isaa wallaale biyya garaa jabaatee bakka namni garaa jabaatee du'uu namaatti gammada natti fakkaate. Hoggaan as keessatti dhiphannee ijoolleen as keessatti dhiphatanii hundumtuu yaadda'anii bo'aa bakka qonqolla amma yeroo kanatti namni bishaan minaan hin jedhani baay'ee dhiphachaa dararamaa jiru jechaadha. Lubbuu ofiitiif sodaachaa jiru. Kana keessatti har'amoo boru nurratti wanta akkanaa raawwatanii ijoollee naannoo sana jiran har'a ijoolleen kun eessa jirti? Itoophiyaawwiin kun eessa jirti? Namoota muraasadha kan sagalee ta'aa jiru waa'ee biyya kana keenya keessa jirru kana jechaadha. Namoota xiqqootu keessa sagalee ta'aati adaraa ijoolleen achi keessaa haa baatu. Akka baatu akka nagaan bu'u kan jedhu Itoophiyaa keessa namoota muraasa jechaadha. Nuufi ijoollee keenyallee kan jedhu nama muraasa. Warroonni beekamtii qaban garuu waa'ee ijoollee kana takkaa hin dubbatan. Ijoollee baay'ee mana madaamii keessa kan hojjetan kan odoo waan barbaadayyuu ta'e nagashi jettee kan hin gashine baay'ee isaanii jira jechaadha. Toleedhanii kan hin gashine kan reefu waggaa guutan kan reefu ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 guutan jechaadha dhufanii. Isaan kun amma odoo isaan nagashaa jetteen iyyuu hin gashan jechaadha. Kanaaf wanti godhamuu qabu maali gaafa jettan uummanni nutti garaa jabaate uummanni kun otoo sagalee ta'ee akka biyyoota guddatee yookaan hiriira nagaa ba'anii biyyootuma nagaa keessa warri jiran hiriira nagaa ba'anii biyya kana keessa haa ba'an jedhanii otoo dubbatanii mootummaan lammii isaa baasuu danda'a. Yoo ormi immoo nu jechaadha yoo sagalee walii hin taane lakki haa baane as keessa yoo hin jenne namni baasu hin jiru sim jedhanii tumata. Garuu Waaqayyo nagaa haa buusu. Waaqayyoon illee kadhadhaan siniin jedha garri ilaallus garri kana sanis jennus hin jiru siniin jedha. Adara keessa walii gadi hin deemina gadi hin ba'ina obboloota kiyyaa walii gadi hin utaalina walii gadi hin deddeemina obsa waanuma kamiyyuu haa ta'u alatti gadi hin ba'ina. Warri bakkee hojjettanis warri isaa wajjiniin hojjettanis isaan si fudhatanii deemu taanaan isaan wajjiniin deema bakka nagaan jirtutti illee siqu yoo ta'e isaan wajjin deemati siqa. Amma yeroon darbutti keessattuu ijoolleen reefu dhuftaffaa baay'ee keessan nagaa hin qabu. Kanaaf obsaa siniin jedha hoggaa waan akkanaa argitan waan akkanaa dhageessan kana hundumti keenya iyyuu akkasuma siniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo kana laayikii godhaan siniin jedha obsaa jajjabaadhaa Waaqayyo jira isuma kadhadhaa turtii gaarii.